Oromo Garumsa Oromo Garumsa Oromo Shamala Akkam jirtu daawwattoota OView bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa ga'u jecha mata duree har'a irratti mari'annu talileef lalistuuni isin himu. Fake news yookaanis immoo oduu sobaa kan jedhamu irratti dubbanna. Akkuma kanas immoo namooti yeroo baay'ee maalin si beekaa ana si beekaa anatu caalaa jechuutiin yaadaan adda adda ta'uutiin isarratti meegaa isarratti odeessina akkamittiintu waa'ee fake news kana gaafa fudhannu akkamitti namni keenya ittiin akkatti walii galuu danda'u yaada kan hunduma isaanii fudhatanii itus yaada isa tokko duwwaa ituun jedhini wal dhaggeeffachuu walirraa sachumaan barachuu waa'ee isa haasofna. Gaarii egaa inni tokko oduu dharaa oduu sobaa oduu dhugaan taane kan miidiyaan hedduuni facaasanii namni keenya immoo dhugaa itti fakkaatee irratti wal dhabu jechuudha. Isa irratti mari'annaa. Inni lammaffaa immoo akkuma lalistuun jette anatu si beeka qofa namni yaada koo qofatu fudhatamuu qaba kan jedhuuni saba keenya keessatti waliigalteen yeroo tokko tokko dhiiboo argina. Kuni maaliif ta'a isa jedhu irratti mari'annee furmaata isaa immoo akka nama tokkotti akka dubartoota Oromootti akka lammii saba kanaatti akkasumas immoo waan argineef waan beeknurraa waan mari'annuu qabna. Egaa akka nu waliin turtan kabajaan isinaafeerra isinis immoo waan mari'annuu kanarraa akka barumsa guddaa irraa argattanillee ni abdanna. Kanumaan wal qabsifne yaadni keessan hedduu nu bira ga'aa jira. Yaada jajjabinaa mata duree irratti mari'achuun nurra jirullee nuuf ergaa jirtu baay'ee isin galateeffannaa. Egaa ammas itti fufaa yaadni keessan nu jabeessaa yaadni keessan akka nulleen itti fufne walirraa barruu nu godha jechuudha. Mee talilee maaliif waa'ee oduu sobaa oduu dharaa kana akka har'a haasofnuuf mee ati nutti himi? Maddeen inni irraa dhufu oduun sobaan kun maayin ergaan samaayin kaayyoon samaayin yeroo baay'ee miidiyaa irrattis Facebook irrattis waan baay'ee argina waan oduu sobaa kan dabarsamu garuu immoo namni dafee keessa galeen ilaalu walii isaatuma hin beekin dafee walitti deddeebisuutti ka'a. Kun garuu waan baay'ee namarraan ga'a. Waan kun yeroo baay'ee kan godhamu itti xiyyeeffameeti. Oduun sobaan kun kan dabarsamu warra biizinasa qabu yookaanis siyaasa tokko yookaanis nama tokkos ittiin hojii isaa yookaan jireenya isaa ittiin balleessuuf jedhanii irratti xiyyeeffatanii waan dabarsamudha yeroo baay'ee. Kana namni hubatee ilaaluu isa barbaachisaa. Otuu waan tokko irratti deebisee yookaan sooshaal miidiyaa irratti walitti hin daddabarsin dura dubbiin kun maalirraa ka'e eessarraa ka'e maaliif barreeffame eenyuuf barreeffame jennee irratti yaadni ilaaluun nurra jiratu itti ariifannee nama kan biraatti daddabarsinee ittiin yookaan namni irra taa'ee waa'ee isaa irratti hollolaa waan hin amanamne tokko fuudhee matu nama amansiisachuudha waan kun dubbiin kun. Kanaafuu baay'ee of eeggachuun nurra jira yeroo waan akkasii ilaalu jechuudha. Anis karaa kootiin waa'ee miidiyaa kanarratti akkuma dubbattee amma yeroo kanatti akka biyyaa keenyatti waan ta'utti jiru beekna. Keessumaa miidiyaa gaafa ilaallu of eeggachuun nurra jira. Namoota duwwaatu hin ta'in warrumti miidiyaa irra ta'anii oduu facaasanii saba dogoggorsan baay'ee jira. Amma fakkeenyaaf hundumtuu kan beeku miidiyaan nama dogoggorsee nama wal ajjeesisee jira. Amma fakkeenyaaf yaadattu yoo ta'e miidiyaa irraa warri isaati Sumaalee fi Oromoo gidduutti viidiyoo sobanii viidiyoo biyya Itoophiyaan taane fidanii sagalee
Oromoo keessa godhanii wanti sun baay'ee gadhee ture namni ittiin lubbuun isaa darbeera. So yeroo hundaa miidiyooti gaafa saba isaaniitiif hojjetu biyya isaaniitiif yaadu yoo ta'e waan akkasii qanii wal ficcisiisuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaatu. Wanti kun kanaan dura Afrikaattis ta'eera yoo beektu ta'e Rwaandaatti wanta akkasii ta'eera miidiyaa reediyoo tokkooni sabi lama wal fixaa ture. So yeroo hundaa miidiyaa irratti wanti nuyi haasofnu of eeggachuun nurra jira. Keessumaa warri biyya ambaa jirru kuni biyya firiidamii qabnu jiraanne as teenyee miidiyaa gubbaa irratti oduu ittiin saba walitti naqu gochuuni baay'ee nama gaddisiisa. Nama walitti buusuun nuyi warri biyya miidiyaa warri biyya alaa jirru kuni saboota keenya yaaduun nurra jira. Maaliif already isaan rakkina baay'ee saba qabanii fi nuyi immoo asii teenyee jireenya gaarii waan hundumaa argachaa qaniitti meeqa nyaachaa achi namooti keenya waan nyaatan hin qabanii hojiin hin jiru. Isarratti immoo as teenyee ergaa baay'ee dabarsinee fi nama keenya fakkeenyaan gadhee ta'uun karaa kootiin namni keessumaa sabi Oromoo baay'ee of eeggachuun nurra jira. Maaliif namni keenya waan baay'ee keessa darbee waan keessa darbine hundumti keenya beena haa ta'uyyuu malee waan haasofne ituu eeggannee namaaf yaannee gaarii natti fakkaata. Baay'ee gaariidha waan lamaan keessan jettanirraa amma namni keenya hedduun ina mana namni kaan miidiyaadha. Miidiyaa amma miidiyaatti maqaa waamtee kana accountability line nama qabu ummanni yoo waan sobaa gaafa dabarsan argee akkaataa waan sana saaxilulleen danda'uu qaba. Carraan sun jira jechuudha biyya ambaa kanatti. Kan biraa immoo namni of waraabee waan dabarsutu jira. Dhaabboonni nuti adda addaa amma taleeleen sila tuqxeettaan namni maaliif kana godha? Namoonni amma baay'een maaloo abaluutu jedheem maaliif soba innuunan amanaa jedhu. Siigalee kana maaliif namni waan soba akkasii hawaasa keessatti facaasamee waan dubbistee waan argitee irraa taleen? Akkuma jedhe gaazexoota warra gaazexaa barreessanii isaaniitu kaffaltiidhaan kan hojjetantu jira waan akkasiifaa. Barruudhaan kan hojjetantu jira. Isaan amma biizinesa tokko yoo kuffisuu barbaadanii waa'ee biizinesa sanaa wanna tokko fudhanna amma gadduma namatu waan itti ergee ture karaa feesbuukii irraa bishaan wayii tokko kan walmaarketii irraa bitamu. Isa hin dhuginaa elaa yeroo buusan bishaanichi yeroo buusamoo akkuma marqaa wayii ta'a. Garuu abaluun sun inni agarsiisaa jiru fuulli isaas hin argamu eenyu akka ta'e hin argitu. Amma namni kana walitti daddabarsee already bishaanicha akka hin dhugne nama dhowwaa jira. Kun garuu ani immoo bishaanicha bitee ilaalamee dhugumaa laatamee waan masaan jedhan kana baruu barbaadadhee bitee ilaallaan bishaanichi nagaadha. Amma kun ittumaanii biizinesa sana kuffisuuf jedhaniiti malee dhuguma waan sirrii ta'e miti. Waan akkasii yeroo baay'ee iddoo adda addaa jira. Akkasumas nama tokko yoo personaalii yoo jibbanii karaa social media waa'ee abaluu sana waan man jirre futee barreessitee irra keessa. Akkasii jedhanii sun immoo inni kan biraan hin argu dhuguma jedhee fudhatee daddabarsaa olitti isa kaanitti dabarsaa inni kaan immoo isa kan biraatti dabarsaa otumayyuu namni sun nama nagaa fayyaa nama waan tokko hin goone durii maqaa balleessitee jireenya isaa balleessitee maaltu beekaman inni irra gahu abaluun sun. Kanaafuu waan meeqatu jira kanarraa of eeggachuun nurra jira yeroo baay'ee waan barreeffamee dhufu ilaaluun nurra jira. Eessaa dhufee eenyutu barreessee maaliif barreeffame jennee of gaafachuutu nurra jira jechuudha. Baay'ee dhugaa itti amma miidiyaan nuti gurguddaan amma kan Itoophiyaa guutuyyuu haa jennu miidiyaan hundumtuu dantaa mataa isaanii qabu. Dantaa dhaabbataniif qabu. Kaayyoo dhaabbataniif qabu. Ummata isaan xiyyeeffatanii ergaatti dabarsan illee hin qabu. Tokko akkuma arginu sabaaf sablammoota gidduutti rakkoo waan uumu waan sirna hin taane isaanirraa hin eegamne tokko gadhiisuudhaani ummatoota gidduutti yeroo rakkoon akka dhalatu godhan illee argineerra isa lalistuun kaaste kaan immoo dhugaadhuma saba kanaa fi odeeffannoo isa dhugaan isaan bira ga'a jedhee kan hojjetu illee hin jira.
kan Oromoo keessaas hundumaa keessas sana gaa akkamitti adda baasnaanii abbichatu murteeffata jechuudha. Abbaan inni ilaaluun sun. Ani waan si jaalladheef yeroo hundaati dhugaanatti himte jechuu miti. Dhaaba deeggarru jiraachuu danda'a. Nama jaallannu jiraachuu danda'a garuu namni suni yeroo hunda akka dantaa mataasaa qabullee beekuun nurra jira. Namni hundi dhugaa nutti himaa jennee waan jedhame sana hunda dhugaadha jennee fudhannee tokkoffaa mataa kee of cinqitaayyuu yeroo aartu fayyaa kee miita. Isarraa dabartee immoo hawaasa keenya keessatti illee rakkoo gurguddaatu dhalachuu danda'a. Kanaaf namni hundi waan miidiyaarraa dhageessan, reediyoorraas haa ta'u, tiiviirraas haa ta'u, amma immoo gaa sooshaal miidiyaan baay'eedha. Feesbuukii, tiwiitara jira, waan hedduutu jira. Hunduu dhugaadha jechuu miti amma dandeessanitti adda baafachuuf tattaafadhaa jechuu barbaannaan immoo gaa muuxannooma biyya ambaa kana keessatti argaa oollu laati kan isinitti himuu barbaanne. Fakkeenyaaf barana riippablikaantu moo'ee miti ammayyuu rakkoon biyya kana keessa baay'eetu deemaa jira. Akka jedhamaa jirutti feek niwusisma jedhamu jechuudha. Oduu dharaatiin akka namni shororkaa'u akka namni nama amanuu sanarratti shakkii ummatu godhanii nama hin yaadamne akka filamuu ta'ee wanta jedhamu jira. Inni immoo qorannaansa ammallee deemaa jira jechuudha. Suni ragaa guddaa waan addunyaan keenya har'a guyyaa guyyaatti itti rakkataa jirtu akkamitti kun ta'edhanii baay'eetti hidhamaa jiranidha. Kun immoo gaa Ameerikaatti ta'ee bakka biraatti hin ta'u jechuu miti. Biyya keenya keessattis ta'aa jira. Kanaaf sabni keenya keessattuu waan saba kan biraa wajjin walitti isaan naqu. Jireenya isaanii miidhuu irratti dafanii ri'aaktii gochuu qaban. Oduun kun eessaa dhufe? Eenyutu erge? Abbaan suni kaayyoo maalii qaba? Kaayyoo maalii fixaan baasuuf kana godhe jedhanii gaafachuu qabdu. Sababni isaa isintu beeka. Isintu uummata sana gidduu jira. Kan rakkoonis irra ga'u uummata keenya. Kanaaf uummanni keenya hedduu irraa eeguu qaba jechuudha. Saboota walitti naquu irra isa jette kana anis isa maaliin yaade yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irra yookaan feesbuuk irratti hin arginan iyyuu Oromoon egaa akka beennutti diina baay'ee qaba miti. Yeroo baay'ee namni tokko namni saba Oromoon taane maqaa Oromootiin feesbuuk wannoo banatee afaan kan Oromoo kan danda'u sirriitti nu caalaallee qubee barreessuu kan danda'u jiru warra akkasii otuma namni waan nagaa haasa'aa jiru fa'aa oduun taane fa'aa fidanii dhufanii gidduu buusu. Gidduu buusanii nama walitti naqu, saba walitti naqu waan meeqatu jira waan akkasii miti. Namni dhuguma jettee fudhattaati eenyu abaluusaa garuu yeroo baay'ee ilaaluun nurra yaadnee beekuun nurra jira eenyu kan waan kana barreesse eessaa dhufe maaliif barreesse kun maal hojii gidduu malee xayyuu kun haasaama walitti hin dhufne faatu dhufeetu haasaama nagaa booressa yeroo baay'ee isa akkasiifaa baay'ee of eeggachuu nurra jira yeroo dubbisnus yeroo dabarsinee namatti erginus waan tokko immoo yoo sirrii minitni yaannu abaluun sun barreesse isatti namatti achitti irratti olitti irratti deddeebisuurra karaalee inbaaksii fa'a olitti himuudha. Namni baay'een inni argu suni waan achirra jiru amana waan ta'eef kana fa'aa akka hin taanetti waan ittiin dhaabuu dandeenyu baruu nurra jira. Tokkoffaa immoo keessumaa akkaan argutti hundumti keenya sooshaal miidiyaa ilaalaa oolla. Oduu adda addaa dabarsuun keenya ani ammayyuu kan itti xiyyeeffadhee jiru warra biyya ambaa jiru. Maaliif ofii keenyaa hojii deemnaa hin gallaa jireenya jiraannaa namoota biyya jiraniif ergaa nuyi dabarsinu gandaa wal qooduu wal arrabsuu keessaa gaaf tokko wanti si gaddisiisu immoo isa achirra ba'ee arrabsu sana nama tokko yoo ta'e kan isa gargaaru baay'ee jira kan isa sappoortii isa jedhan kan garaa si gaddisiisa maaliif raa'ee eessatti deemuutti jirraa jenna ama biyyi keenya waan meeqa keessa darbee ammoo bakka itti gammannee jirutti immoo amma yoona kan immoo saba keenya sammuun isaanii akka tokko hin taanee fi kan jeequtu jira. Isarraa faa'ituu lammii keenya of eeggatee keessumaa immoo isa Oromoo taane
afaanii Amaariffaatiin immoo saba kaanitti wal arrabsuun immoo of arrabsuu jechuudha akka kootti. Kun mataan isaa sirrii mitiin jedhan. Maaliif namooti yeroo baay'ee gaafa haasaa tokko ossanii nama afaan isaanii hin beekne haasa'uu barbaadde abbaan sun akka dhageenyaan barbaade afaan kee fayyadamtamni garuu immoo maaliif afaan namni hundumtuu dhaga'uuni sabi keenya jirra ba'ee wal arrabsuu bakka itti saba keenya gargaarree saba keenya miidhame gargaaruu irratti akka sabi keenya wal jibbu namni wal lalu gandaa wal qoodu gochuun kuni baay'ee na rifachiisa ani ati oduu sobaa dabarsanii sobaa dabarsitee inni iddoo akkasiitii akkas jedhanii walitti wal gargaaranii kana gochuun isaanii ani tasuma sirrii miidhin jedha. Ergaan warra biyya asii jiruuf dabarsa. Dhugaadha. Garuu amma Feesbuukitti yoo deemne yeroo hundan isinitti waan miidiyaan amantaarraa hin qabne baneen dhaggeeffadhu. Tokkoffaa namni tokko ba'ee waa oloolee fi abbaan sun ana caalaa odeeffannoo isaa argateetu ani yeroo koo fudhadhee isa dhaggeeffadhee maafan of dhukkubsa. Mataatti uffata. Lammata immoo kan beekuu qabnu namni tokko akkaawuntii 100 banatee ofii barreeffatee deebi'ee immoo ofumaa laayikii of godhee ofumaa immoo waan inni dubbate sana immoo waan jajjabeessu jalatti barreessuu danda'a. Teknooloojiidhaan akka kontirool gootuun jiru. Akka namni baay'ee yaada kana deeggara jedhu garuu miti namoonni baay'ee kana godhu. Namoonni waan hammeenyaanii saba keenya keessatti hammeenya facaasan. Garuu gaarummaan egaa haguma namni teknooloojii kana barataa jiru waan haala hammeenya barataa deemu keessaas barataa deema. Sabni keenya karaa dheeraa deemee aarsaa hedduu kafalee dhiiga isaatiin dhiiga ijoollee isaatiin bakka har'a ga'ee jira. Ammayyuu rakkoon guddaanuma jira biyya sana keessa. Garuu waan isa duddubatti illee isa deebisu miti. Ammoo waan bakka inni irra ga'e kana namoonni hin jaallatin namoonni keessaa waa dhaban immoo ammas waan isa walitti naquu waan xixiqqoodhaan namni har'a waan addunyaa yaadaa jira. Miti waan gandaas ammatti kaastee waan qabalee waan oromummaa gadi ta'e sanarraa darbee yeroo waan guddaa yaadutti yoo namni tokko ka'ee waan akkasii haasa'a ta'e oromoon bira darbuu qaba. Ani deebiidhuma kennuufii hin qabu. Sababni isaa abbaan sun beekumsi isaa hammam akka ta'e achumatti sitti himee jechuudhaan waan deebistuuf hin qabdu. Tuffattee bira darbuu qabda. Sababni isaa sabni keenya sanarraa darbee har'a sabni keenya bara biyya bulchaa jira. Har'a addunyaafuu fakkeenya ta'aa jira. Qabsoo Afrikaa keessa ta'ee hin beekne osoo qawween dhiiga tokko dhangalaasiin qeerroon keenya obbolaan keenya uummanni keenya nagaadhaan mootummaa bulchiinsa mootummaan sanumatu jira. Bulchiinsi garuu sana miti. Bulchiinsa eenyuyyuu hin deema jedhee yaadamne kaasee as ga'eera. Kanaaf kana keessa sinuma darba jedhee yaada. Garuu immoo waan xixiqqoo waan irraa of hambisuu danda'an kana baranii bira darbuu qabu. Waan kun eessaa dhufe jettanii ilaala malee osoo ilaaliin maaliif obboleessa keessan hin ta'in maaliif hiriyaa keessan hin ta'in yoo wanta tokko waan gaariin taane poozitiiviin taane arginaan bira darbaa jenna ergaan keenya kanuma. Kanarratti tole. Akkuma kanas immoo namoota anasii beeka. Amma rakkinni gaafuma siyaasaa biyya Itoophiyaa ilaallu durii kaasee amma ammaatti anatu sii beekaa as geenya. Amma mataa isaayyuu anasii beekaa jira. Nutu sinii caalaa sinii beekaa kan jedhu. Barri kun immoo bara akkasitti keessatti Oromoo keessatti anasii beekaa anatu si caalaa beekaa kan jedhamu. Namni yaada ofii yaada haasofte tokko irratti walii galteessa kompromaayizii jedhan kana. Goota maleessa ani duwwaa beeka ankoo ta'uun hin jiru. Amma fakkeenyaaf biyya hambaa kanatti
gaafa elekshinii fa'aa jira. Gaafa jiraatu mana tokko keessa abbaa haadha ijoollee jiranti. Inni kan Rippaabilikaanii ta'uu danda'a, inni kan Dimokiraatii ta'uu danda'a, inni kan Indipendent ta'uu danda'a. So rakkin kan isaan irratti haasa'an ishuudha malee waa'ee jibbina biyyaa or maaloo miti. Maal namichi kun maal naa godhaa? Heelzii irratti waan adda addaa irratti namichi kuni yoo filatame maal naa godhaa namni kan ilaalee filatu. Warri biyyaas akkas gochuutti irra jira. Warri biyya keenyaas gaafa nama filatanii amma fakkeenyaaf filannootti deemu turu yoo rabbi jedhee obboleessa kootii, hiriyaa kootii, eessuma kootii jedhamee filamuun hin jiru. Inni waan akkasii hin jiru, waan akkasii baruutu irra jira. Nama gaafa filatanii eenyu namichi kun maal naa godhaa? Amma fakkeenyaaf Harargee keessatti namni tokko filannaaf yoo deeme inni biyya Harargeetiif maal godha? Harariif maal godha? Bishaan hin qabnu, bishaan nu gashaa, hojii nu fidsiisaa. Kanati nama filattu abbaan sun kanasii godha gaafa jedhuun kanatti filattu. Maleessa cal jettee akka mandaraa inni gandisaa akkasii nam filadha obboleessa kootii intinaa gochuutti jira. Yoo yaadisaa gadhee ta'es gaarii ta'es inni waan akkasiifaa ofirraa intinaa jechuun irra jira. So kanaafi abbaan sun maal naa godhaa? Maaliif hin filadhaa jennee goona. Maleessa abbaan sanan beekaa jetteen goota. Amma fakkeenyaaf asitti gaafa waa'ee miidiyaa irratti dubbannu namni tokko yaada isaa miidiyaa irratti gaafa godhu ati immoo yaada abbaa sanaa anneen akka jettee aankuummoo yaadi koo kana jedhee namni tokko yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Garuu gaaf tokko gaafa ilaaltu namni tokko negatiifitti fudhataa. Already irratti barreessiteetta maaluma gochuuf ta'uu wantinaa korra baatee haasofta nama fa'aa waliin jedhu anasii caalaa beekaa jedhu. Kanaafi namni hundumtuu yaada mataa isaatii qabe walii galee walii wajjin hojjechuutu irra jira jechuudha. Akkuma lalistuun jette mata duree keenya lammaffaa anatu si beekaa anatu caalaa beekasa jedhan kana rakkina guddaa qaba hawaasa keenya keessattis lafa iddoo amantaattis iddoo baay'eetti biyya namni keenya rakkina akkasii qaba. Namni yeroo baay'een kan isan jedhetu ta'a ana duukaa hiriiruu qabdaa yoo waan hin jedhin fudhatu ta'e anaafati kana booddee hiriyaa miti waan akkasii bakka rakkina akkasii jira yeroo baay'ee nama keenya gidduu namni hundumtuu waan itti amanuu fi mirga qaba waan itti amanu gochuudhaaf mirga qaba garuu nama kan biraadhaan immoo anatu siif beeka anatu caalaa beeka jechuun hin dandeessu no yoo akka nama barateetti akka nama guddaatti walii wajjin teessee seeraan haasoftee ol amansiisuu dandeessa. Yoo fudhatte yoo fudhachuu dhiiste immoo dabartee deemta. Garuu kanaaf jedhee amma namni ol loluun irra hin jiru, ol ammeessuu hin qabu, ol arrabsuu hin qabu yookaan immoo booda olii qotuu hin qabu waa'ee kana kan koon fudhadhe jedhee. Namni olii galteedhaan walii wajjin jiraachuu danda'ama. Waan ati waan amantee anis waan amane jiraachuu dandeenya. Namni maatii tokko keessatti taa'ee siyaasa adda addaa deeggaruu danda'a. Ani Rippaabilikanii ta'uu nan danda'a, ati immoo Dimokiraatii, isheen immoo Indipendent yookaan waan kan biraa ta'uu dandeenya. Faamilii tokko keessa taa'e. Namni kana biyya kana akkasittiin maatii tokko keessa jiraatanii olii galteedhaan kan olii kabajanii jiraatu. Nuyis waan akkasii gochuu danda'uutu nurra jira. Maqaadhaaf immoo biyya kana biyya Dimokiraatii keessa jiran namni hundumtuu mirga qabu. Ani waan tokkotti amanee fudhachuudhaaf mirga qaba. Yoo na amansiisuu dandeesse na amansiista. Garuu fudhadhu taanaan immoo okay respectii naa gochuu qabda waan inni itti amane. Akkasittiin olii wajjin jiraachuu dandeenya waan tokko nama barbaachisu kanaaf jedhamee irrattis bobba'uun namarra hin jiru gruupii uumanii sana jibbuu yookaan isa kana jibbuu namarra hin jiru. Baay'ee gaarii hedduu isaa tuqxaniitu kanarratti mari'achuu qabna sababni isaa rakkoo guddaa hawaasa keenya keessa jirudha. Yeroo sagantaa kanayyuu kan jalqabnee fi waan gaggaarii biyyatti jiraannu kana keessaa arginu akka sabni keenyas sana argu hawwina. An baay'een hawwa baay'een inaafa keessattuu filannoo biyya kanaa gaafa argitu akkaataatti isaan wal dibeet godhanii dorgoomanii booddee tokko yeroo mo'atu inni mo'amee suni
fudhatee biyya kanaaf Olii gammadanii. biyyi kun kan keenya ati karaa sanaa yaadde ani immoo karaa kanaa yaade garummoo ummanni yaada kan kee kana fudhateera si cinaa dhaabbadheen fixaan baaseedhaniitu guyyaa lammaffaa wal hammatanii wal jajjabeessanii yeroo wajjin hojjetan argina. Sana akka biyya keenya dhaqu barbaanna. Yeroo baay'ee kan hedduu na dhibu namootuma wal beeknu namoota dimokiraasii biyya kanaa ittiin jiraatan gammadan jajantu gaafa waan biyya keenyatti dhufu faallaa isaa yeroo dubbatanii yeroo saba kana walitti buusan argita. Amma fakkeenyaaf waan Oromoo keessa ani Oromoo fi yaada jedhee yeroo yaadu ana qofatu Oromoo fi yaada jedhee yaaduun qabu. Taliileen akkuma naani yaadu yaadda saba keetii fi lalistuunis akkuma naani yaadu yaadda. Anneen dhuunfaatti Oromiyaan anaa fi haadha taatee isiniif ayyada ta'uu hin dandeessu. Lammata immoo tarii akkaataatti yaadnu sanatu karaatti yaadnu sanatu adda adda. Sababni isaa ana qofatu haadha koo jaallata yookaan obbolaan koo akkuma isheedhaaf yaadan jechuu hin danda'u. Ishiidhaaf isaanis qixxeema yaadu. Garuu akkaataatti yaadnutu adda. Biyya kana keessatti kana barre. Sabni keenyas sana baruu danda'uu qaba. Namni dhaaba deeggaruu danda'a, nama jaallachuu danda'a. Garuu waan ati jaallatte sana qofatu sirriidha jettee inni kaan immoo dogoggora jettee yaada sanaan diinummaa ofitti horuun hin barbaachisu. Suni eenyufuu baasu eenyuyyuu hin fayyadu. Lammata immoo diinummaa uumanu keessatti uumaa deema. Garuu wanta yaaduu qabnu nu maatiidha. Maatiin namni akka dhuunfaattiyyuu yaada adda addaa qaba. Garuu dhumni isaa galiin suni waanuma tokkoofi. Saba keenyaaf biyya keenyaaf. Ani karaa kanaatu ta'an jedha. Ati karaa sanaan taateetta dhumarra bakka itti deemnu tokkuma. Tarii karaa ati yaadaa turteetu karaan isaa dheeratee isheen immoo kan yaaddutu karaan gabaabbatee bakka tokkotti yoo argine isa sana fudhachuu danda'uun qaba. Malee karaa kan kootu hin taane ana qofatu saba kanaaf yaadaanii Afrikaa eenyufuu hin fayyadu. Amma fakkeenyaaf biyyuma ollaa keenya Eertiraa fudhadhaa. Biyyichi pilisoomeera garumti fakkeenyumaan fudhadhaa rakkoo biyya sanarraa hin qabu garuu dimokiraasiin hin jiru. Dargaggoon isaanii kan keenyas dabalatee jechuudha. Meeditiriyaan keessatti bishaan sana keessatti baraa sana keessatti kan yeroo dhuman arginu kuni rakkoo sanarraati. Namni tokko ana qofatu biyya kanaaf yaada. Inni kaan hin yaadu jedhee biyya isaa sana uummata isaarraa waan cufee fi rakkoo kanarra gahee jechuudha. Garuu hundumaa yoo wal dhagahee hundumtuu gaarummaa fi yaada taanaani biyyi keenyas haa ta'u biyyi kaan waan hin guddanneef hin jiru. Sanammoo biyya kana keessatti argaa jirra. Waan fedhee waan hedduu waliin jedhu yeroo elekshinii waan gurra qabattu garuu gaafa dhumu gaafa uummanni sagalee isaa kennu guyyaa lammaffaa wal bira dhaabbataniitu uummata isaanii saba isaanii biyya isaaniif hojjetu. Kuni saba keenya keessatti beekamuu qaba. Kanaaf hundi keenya iyyuu qixxee uummata kanaaf yaadna jennee yaaduu qabna. Inni tokko abaluun diinaa, abaluun nyaaphaa, abaluun immoo gaariidha, abaluun lammiidha kusuuni saba keenya keessaa hafuu qaba. Sababni isaa hundumtuu kaayyoo tokkoof deema. Kaayyoo tokkoof deema. Garaagarummaan namni bifaan garaagara ta'us yaadaan garaagara ta'uun immoo waan guddaadha. Yaada tokko qofa qabda taanaani biyyaafuu gaarii miti. Isaa namni garaa tokko keessaa dhalate lakkumtillee yaada tokko hin qabu. Waan adda addaa barata miti namni silaa hundumtuu sabjektii tokko barata silaa hundumti ergata inni kaan ergata inni kaan bi ergata. Kanaaf namni kana qofani ana qofatu yaada jedhee of rakkisuu hin qabu jechuudha. Hundi keenya iyyuu qixxee saba kanaaf yaadna. Garuu yoo karaarraa immoo maqne karaatti deebi'aa jedhanii wal gorsuun wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Sabni keenya kana baruu qaba. Ammoo akka gara sanatti deemaa jirru abdiin qaba. Yaada nama tokko yoom fudhannu ta'e iyyuu kabajuun nurra jira. Baay'ee barbaachisaadha. Yaadi kee kana baay'ee gaariidha. Itti kabajuu fi maqabda. Ankoommoo karaa asiitti ati immoo ankoonaa kabajja.
Ani si agarsiisee waan koo ta'uu didee kan kee immoo fudhanna. Mee akkasittiin olii galteedhaan jiraachuu waan danda'amudha waan tokko waan nama walisiisuu hin qabu. Sanuma arginu natti fakkaata waggaan arfan kun Oromiyaa keessatti waan hedduu nu agarsiise miti akka namoonni hedduun waan karaa nu yaadneen as ba'anii saba keenya gaafa ceesisan argine yaadni isaanii gaarii waan ta'eef hedduun keenya deeggaraa jirra. San dura waggaa 4 dura yoo nu gaafattee tarii yaadni kun adda nutti ta'a ture miti namni eenyuyyuu hin deeggarre sababni isaa maaliif deeggarre yaadatu gaarii taanaani yaadni gaariin ta'u taanaan garuu hin mormita mormuun immoo ati immoo yaada isa gaarii qabdu wayyaadha jettee waan yaaddu dhiyeeffatte jechuudha. Kanaaf kanumaan itti hafuufnu. Durii irratti miidiyaa gubbaa irratti waa mootummaa takka nu godhee jedha gaafa mootummaa gaarii argan immoo walitti deebi'anii abaluuta akkas godhee ammoo namatti gadi bu'ee ammoo namatti qabbu'ee amma nuyi akka yaada kootitti bakka itti wal hir'ate guuchuu nama danda'udha warri biyya ambaa jiru. Dirqama nurra jira. Oduu sobaatiin miidiyaa gubbaarra baanee haasofnee fi eessas hin geenyu. Itti digiriin argattanitti PhD'n ittiin argatamu garuu yoo waan guddaa gootu ta'e saba keessaniif waan gaarii yaaddu yoo ta'e bu'aasaa isinuu hojii isaan argamaa jechuudha. Mana baradhaa akkas godhaa daldalaa maaltu hir'ate jennee miidiyaa gubbaarra baanee waa'ee fayyinaa akkamitti namni akka waan gaarii nyaachuu danda'u maaltu isaaf ta'a. Biyyuma nuti tokkoon keenyayyuu biyya itti alanne keessa yoo tokkoon deemnee argine maal gochuun nurra jira biyya keenya maaltu nutti hir'ate namni keenya akkamittiin jiraata jennee ganduma jirruun illee birrii walitti qabne saba keenya gargaarree warra bishaan dhaban bishaan coroqa keessa gaafa miidiyaa gubbaa irratti ilaaltu baay'ee si gaddisiisa waan biyya keenya. So amma miidiyaa gubbaarra teenye walitti quba qabne wal arrabsuurra waan gaarii saba keenya dabarsuun gaariidhan jedha. Egaa miidiyaa gubbaarratti waan saba keenya gargaaru ituu goone natti fakkaata warra biyya ambaa jirru saba keenya dogoggorsuun barbaachisaa natti fakkaatu waan gaarii gochuuf nurraa eegama dirqama keenyas kanarratti waan dabaltan qabdu. Egaa har'a mata duree lamarratti mari'anneerra tokko olola sobaa yookaan oduu dharaa akkamitti namni baree bira darbuu danda'a kan jedhu inni lammaffaa immoo anatu si beeka qofa jechuun saba keenyaaf akka gaariin taane waan lamaan kun waan barbaachisaadha jennee itti amannee fi isiniif dhiyeessine sababni isaa egaa akka lammii kanatti wal barsiisuus qabna waan arginee nuuf gaarii miti jennee yaanne baanee dubbachuun nurra jira kun dirqama keenyas jennee fudhanna kanaaf kan har'a OVO'n mata duree lamaan kanarratti mari'annee jirra mee isinis yaada kanarratti yaada addaas haa ta'u yaada wal fakkaataa yoo qabaattani karaa feesbuukii keenyaanii nu qunnamaa nuuf barreessaa irratti hin mari'annaa jechuudha har'aaf garuu sagantaa isinii qabannee dhiyaannee kanumaan goolabna. Sagantaa ittaanuutiin amma walitti deebinutti nagaan nu turaa kan isiniin jennu lalistuu talilee fi anis annee har'a kan sagantaa keenya nuuf qopheessu nuuf waraabaa jiru caalii iyyaadasaa gibee production irraa waliin ta'uuni kan isinii dhiyeessinu kana qophii OVO kanumaan xumurra jechuudha fayyaa nu ta'a.